السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلا سكواد بن قبل وكواد بن أو تنيرتو وري ها سانتاني ها سفتنو أدراك سنا سانتاني دبتشورا of قصدا سنين جدا of قصدا نمنيوا أم بفتاوى دبتشوتو غاريدا متى بيديا كان الراجل تاني أبو بكلا غربا في جوار محمدين كيقو تريفتني بريدا callu mettanii achumatti fixattanii silas ajandaa fiduudha oowwisuudha keessan warri feesbuukii irraa waa tokko gochuus dabaluu sidhisuun hin dandeessanu ummata feesbuukii irraa iyyaa oolu yookiin immoo ummata biyya ormaa jiru akka gootii miiliyoona tokko irra nama 100 biyyaatiyyuu bu'aa buusa amantanus dhiiftanus jaallattanus jibbitanus waslaattota miiliyoona tokko biyya ormaa keessa taa'ee iyyaa oolu irra nama 100 biyya keessa taa'ee bu'aa guddaa buusuu danda'a jechuudha. Namoonni tokko akkuma ammayyuu komentii jalatti barreessaa jirtanu abaluu sodaattaa, aslii sodaattaa, jinnii sodaattaa jettu. Kan yeroo keessatti wal sodaachuu wanti jedhanu hin jiru. Dhageessanii? Kan yeroo keessatti wanni wal sodaachuu jedhanu tokkittiin hin jiru. Wal sodaatta jechuun yoo dhufee na dhaabsisee makiinaa koo ana karaa deemaa jiru na dhaabsisee deemuu na dhowwe gaafas laaltu. Sini galee hojiirra jiraan waa'ee siyaasaa keessa hin jiru. Garuu akka nama tokkootti immoo isinitti dhagahamuu qaba. Jawaar Mohammadis ta'ee Baqqalaa Garbaa maaltu itti hidhatee jira? Dhageessanii? Maaltu jara kanatti maaltu hidhatee jennaan hadda nyaata dhiisanii dhugaatii dhiisanii guyyaa 20 dhageessanii guyyaa 20 maaliif ta'aa jiru? Eenyuuf jechaa? Yoo jara dubbachuun isinii ta'uu dide callisuun maaliif isinii ta'uu dide daraa keessan? Maaliif paartii biraa deeggartuu miti? Paartii barbaade deeggaruun mirga uumamaati. Barbaaddu badhaadhina, barbaaddu abaa'oo, barbaaddu kaafaa'oo, barbaaddu abin kan jara amaaraa sana, barbaaddu waati kan jara wayyaanee sana, barbaaddu paartii kan biraa uummattee mirga qabdaan. Kan barbaade deeggaruu mirga qabdaa yaa obboleessu yaa obboleetti. Qoosuun maaliif barbaachise? Rabbisaa ajjeesu aduu maalii jechuun maaliif barbaachise maal jechuudha? Afaan maaliitiin isin haasa'atan ijoollee keenya? Waan akkasii dhiisaa. Seenaan nama gaafata baru. Seenaan nama gaafata. Itti gaafatama seenaa jala kufuuf teessoo jechuudha. Ilmaan Oromootiin Oromummaadhaaf jecha malee waan nyaatan dhabanii yeroo meeqa sirriitti himaa? Ummata bulguu feesbuukii irraa olii gadi iyyaa oolu ilaaltanii Jawaarii Baqqalaa hin xiqqeessinaa. Xiqqeessuu miti kun calluma jedhanii of xiqqeessuudha malee nama barate tokko xiqqeessuu miti kun. Ummata wayyaalaa feesbuukii irraa afaan banaa oolu ilaaltanii ummata gandatti fudhatee galee ilaaltanii calluma jettanii intinaan jedhina. Amma as jala deemee nam tokko namoonni tokko nu deeggara Jawaariin jaallanna jedhaa waan arge dubbatu. Baqqalaa jaallanna jedhaa piroofaayilii rakaataa waan arge dubbatu. Jara kana ilaaltanii jarri Jawaariin bakka bu'anu jarana. Warra Jawaariin bakka bu'u miti yookiin warra Jawaar bakka isin buufadhe jedhee miti. Guyyaa tokko Jawaarii ganda ofii taansee ganda biraa anasitan daladhe kun ganda kooti miti isaa jedhu argitanii beektu. Haa ta'u immoo waa'ee nyaata lagannaa nyaataa jalaa keessa maaltu isin galchinaan dubbattu hin dubbatinaa waa'ee karaarra. Abboo maal jedhan hin jee malee calluma jedhaa dhiisaa waan akkasii kanarraa hin dubbatinaa callisaa dhiisaan siniin jedhi zim jedhaa warruma feesbuukii irraa isin arrabsu deebii kennaa malee warra mana hidhaa keessatti lagatee jechuudha. Isiniif jecha isinuma hunda keessaniif jecha malee ofii jaraatiin waan nyaatan dhabanii yookiin immoo itti tollaanii miti. Siif jecha yoo sii gale siif jecha nyaatan lagatanii hadha guyyaa 20 mana hidhaa keessa ta'aa jiru. Nyaatus baasus isiniif jecha ta'uu isaan dagatinaa. Kanaa jennaan arrabsuurraa of qusadhaa. Isinii galee? Yoo isinii galee akkasi.
garuu immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf utuu ummanni biyyaa akka ummata miidiyaa kanarraa ta'e guyyaa 20 nyaata lagachuu miti daqiiqaa 20f nyaata dhiisuun jaraan ta'u akka ummata sooshaal miidiyaa biyya ambaa keessa taa'e afaan banaa jiru warra wallaachuudha guyyaa 10 utuu hidhamtanii boolii buuftu misin nan beekaa warri biyya namaa keessa jirtan kun guyyaa 10 utuu hidhamtanii boolii keessan of keessatti boolaatu ayyota sinii jire nyaata lagate ta'aa jirullee hin qaddartanu asirraa siyaasa jaraa yookiin immoo waan jarri hidhamaniif hin beektanu waan jarri nyaata lagattaniif hin beektanu as keessa deemtan jechuudha miidiyaa kanarratti dhiirri isin qofa jagni isin qofa dhiirri akkanii miti dhiirri galee ajjeesee du'a miidiyaa irratti callumeettanii afaan banaan olin laasin maal kun hin jedhe malee ani yoo dhuguma yaaddu ta'e akka namatti yaaddu ta'e akkasitti hin yaadina akkaataa yaada keessanii sirreeffadhaa innaan akkana jedhu abbaa barbaadan deeggaruun mirga keessani waan barbaadan deeggaruun mirga keessani garuu nama xiqqeessuurraa dhaabadhaa dhugaan sin itti majaalattanus jibbitanus hayyoota xiqqeessuurraa tu dhaabattanii bareeda warri kun eenyuuf jecha akkas ta'anii waan nyaatan dhabammoo yoo callisanii jedhani ko warreen kun yoo callisanii calluma jedhanii ta'an jireenya jara qatlat jedhanii jiraachuu danda'u warra akka kootii warra akka keetii kana 20-30 of jalatti hiriirsanii sinii galee warra afaan banaa jiru ilaaltanii waliin afaan hin baninaa warri hidhaman kun warri hadha hin nyaannu hin dhunnu jedhanii ta'aa jiran kun siif jechuun dagatin bor garuu feesbuukii illee geeddarattee ta'u gaaf tokko ayii nuuf jecha jechuun kenna oolu tuddoon yoo amma ni maaqsitti dhaga'ama boonniif ta'a rabbituun hojiin cannaqee profaayilii si ashangullitii si imimmaan roobsitu sana shangullitii si kan imimmaanii sana rabbituun hojii dhaasabe hoggaadhaan isiinuma ol darbataa oltu miti namaam akkuma keetii nama akkasitti yaadi malee baga maalii tu du'e tu maal ta'e እንደዚህ አይነት ነገር አያስፈልግም ወነ ከዚህ መርባጭ ማሊ አንተ ካዮመን አጀንዳ ተውዲስ ሀቢቢ አጀንዳ ተው yoman ni setaka agodatan ma dinqida kun abban barbaade ajendaa na godhatu dhugaa dubbachuudhaan dubbattiin jedhu warri hadha nyaachuu dhiisee dhuguu dhiisee callisee ta'aa jiru kun warra gosii keetii 20-30 walitti qabee nyaachisuu danda'u maallaqa ofiirraa ofii waan nyaatu dhabuu dhiisiiti utuu callisee akkuma keetii kana utuu callisee hojii isaa hojjetate Jawaaris ta'e Baqqalaanis ta'e utuu hojii jala hojjetatanii hadha abbaa biiliyooneraati akka Alaamuddin addunyaan maqaa jara tarree sooressotaatti lakkooftiin sigalee laa jedhanii saba ofiitiif garuu immoo yoo ummata miidiyaa kanarraa laalu hin balleessanii guyyaa 20 miti daqiiqaa 20 waa nyaachuu dhiisu hin balleessanii jedha akkamitti yaaddu sin kana nagaan oolaa dhiisaa namni miidiyaa irratti nu arrabseettanii jaran arrabsinaa asuma miidiyaa maratti wal arrabsaa inni si arrabsaa jiru inni miidiyaa irra fiigee si arrabsaa jiru jaraa miti jarri kaayyoo jalatti cichanii mana hidhaa keessa taa'aa nyaata lagatanii taa'aa jiru warra miidiyaa itti jettee warra kaan hin arrabsin warra miidiyaa irraa si arrabsu ol bahiitii arrabsi akkasii nagaan oolaa yoo barbaaddan sheer godhaa yoo barbaaddan dhiisaa nagaatti
waan darbe irraanfachuutiin ta'u kanaafani waan kaleessa darbe hin dagatina.